Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa har'aan kana maatii Infinitive Series kan jedhu ilaallaan xumuraatti nama waan affeerraa kiyya yeroo jalqabda YouTube kana like, subscribe, share gochuudhaan nama biraanis gahaa isiniin jedha. Let's go. Infinitive jechuun maal jechuudha? Waa'ee Infinitive Series Infinitive jechuun kan qabnu itti fufaa jechuudha. Then fakkeenyaaf summation isaa yoo ilaallu ta'e if you try to add the term an infinitive sequence you get what explanation form of the in this form kanaan arganna jechuudha. Kun haala kanaan arganna jechuudha. So what we do wali edaana jechuudha. Akkami wali edaana? Haala itti wali edaanu ni ilaalla. We call such sum is a what an infinitive series is denoted by what sigma notation. Sigma notation bifa kanaan bakka bu'a jechuudha. Infinitive kun haala kanaan bakka bu'a jechuudha. So asirraa kaaneeti wantoonni nu beekuu qabnu maali? Akkami wali edaana? Haala kami wali edaana? Fakkeenyaaf amma lakkoofsas biraa kana yoo fudhannu taate amma kan akkami wali edaana? Edaanee xumuruu hin dandeenyu jechuudha. Baay'ee guddaadha waan ta'eef fakkeenyaaf tokko eda'uu, lama eda'uu, sadii eda'uu, afur eda'uu, shan eda'uu, jaha eda'uu hanga inni hin funna hin dandeenyu jechuudha. Daangaa hin qabu. Kanaafuu maal jennaan inni kun daangaa hin qabu jechuudha. Infinitive series jennaan jechuudha. Infinitive series jennaan. Oo kan akkamitti edaana? Kan itti aanu kunillee akkamitti edaana? Mee amma fuula kana irra isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf isa yoo ka edaanu ta'e natural number 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jennee walii edaanii daangaa hin qabnu. So haalli inni ittiin dalagamu s n jennaan sum of infinity n plus 1 over 2 jennaan. As number of n increase what Sn also larger in the larger as n become larger in the larger we get the value of h or the value of total sum any sum yet what larger in the larger. So this is what identifiable adda baafamu jechuudha. Indefinitely series increasing indefinitely waan ta'eef indefinite series jennaan jechuudha. Kanaafuu divergent series jennaan jechuudha. Okay, let us see C immoo yoo ilaallu tokko lammaffaa hir'isuu, tokko lammaffaa eda'uu, tokko afuraffaa eda'uu, tokko saddeettaffaa eda'uu, tokko kudha ja'affaa jedha. Tokko lammaffaa tokko afuraffaa hiruu tokko lammaffaa yoo ka jennuun taate meeqa argannaa? Tokko lammaffaa arganna jechuudha. Kuni kanallee tokko saddeettaffaa yeroo tokko afuraffaa yoo jennuun tokko lammaffaa arganna. Kanaafuu common ratio arganne jechuudha. So erga common ratio arganne maal goona? Geometrikiidha jechuudha. Geometrikii waan ta'eef foormulaa kanaan hojjenna. Foormulaa kanaan hogguu hojjennu mee jalqaba hojjenneetu isin agarsiisu. G1 jechuun maal jenne? G1 keenya ni qabna jechuudha. G1 keenya ni qabna. G1 is what? G1 ni qabna. G1 keenya maali? Tokko lammaffaadha jechuudha. G1 ni qabna. R ni qabna. R keenya hoo meeqa? Tokko lammaffaa jechuudha. Kanaafuu akkuma foormulaa keenya Gn jechuun maal jenneeni turre? G1 1 minus r is the power of n over what 1 minus r jenneeni turre jechuudha. Okay, asumarraa kaasne maal goona? Itti fufname itti haafufnu garannatti siqne then G1 keenya maali? G1 keenya 1 over 2 dha. Our G1 is 1 over 2 into 1 minus r is the power of r jechuun 1 over 2 jechuudha.
1 over 2 the power of n over what 1 minus 1 over 2. So ammallee itti fufneetuma naa hojjannume zeen asuma kaane 1 over 2 the power of n jechuun tuni waanidha. Ishii tana naa qabadha. Isheen tuni waanidha. Akkana irraa fanne isheen tuni waanidha. So amma maal goonaree asirraa kaanii amma ittuma funna jechuudha. 1 over 2 the power of n jechuun 1 over 2 the power of n jechuun yeroo kamiyyuu yoo ka gubbaa guddatu fakkeenyaaf tokko yoo ka guddatu taate tokko yoo ka guddatu taate ka jalaa kuni maal xiqqaa ka jalaa kunis sirriitti guddatu tokko eessayyuu guddatu jechuudha. Iskeerii hanga fe'e yoo ta'e tokko mataa ka jalaa kun immoo large ta'a 2 the power of n ta'a. Kanaafuu inni kun gara maaliititti tendis ta'a jechuudha gara 0 deema jechuudha. Inni kun gara 0 sila deemu maal taati isiin keessaa tuni maal taati 0 taati jechuudha. So isiin 0 erga taate maaliree takka qofa taate jechaadha. So isiin tun 0 taatee jirti haa jennuuti. Ishiin tun 0 taatee jirti haa jennuuti. So amma maal ta'e tokko lammaffaa 1 minus 0 over what over 1 minus 1 over 2 jechuun 2 minus 1 over 2 jechuudha. Kana jechuun 1 over 2 jechuudha. Gara ibaatiin kun 1 over 2 jechuudha. So asirraa innis 1 over 2 erga ta'e salphumatti argatuun ni danda'ama jechuu isa kana 1 over 2 dha. Kanaafuu 1 over 2 tun direction yoo ka jijjiirtu taate maal taati 2 over 1 taati jechuudha. Asii baddee echisiin tuni 2 over 1 waan taatuuf 2 dha. 2 tun 2 tana ni balleessiti maal taatire 1 minus 0 ta'a jechuudha. 1 minus 0 jechuun immoo 1 jechaadha. 1 minus 0 jechuun 1 jechuudha. Vaaliyuun keenya 1 ta'uu danda'a jechuudha. Okay, vaaliyuun keenya 1 ta'uu danda'a. Amma asirratti vaaliyuun keenya 1 ta'uu danda'a jechuudha. Okay, 1 dha. Erga 1 arganne gatii isaa kana 1 erga arganne maali convergence jechuudha. Yeroo kamiyyuu amma keep in mind wanti ati beekuu qabdu wanti asirratti hubatuu qabdu wanti guddaa wanti asirratti hubatamuu qabu haala kanaa yoo kasii kennamu taate himni barbaade yookiin immoo calculationin barbaade arriin keenya tokko lammaffaa sii taate yookiin immoo arriin keenya less than or equal minus 1 si yoo sii ta'u jechuun 1 less than r 1 less than r or 0 between 0 and 1 jechuun 1 less than r or equal r less than r ka ta'u yoo taate yeroo kamiyyuu inni kun maali convergence dha jechuudha. 0 taati jechuudha. Arriin 0 fi between 0 and 1 jiraannan arriin yeroo kamiyyuu maal taati arriin yeroo kamiyyuu wanti siin taatu 0 taati. Kanaafuu inniin suni maal ta'a deebiin keenya salphumatti G1 jenneetuma G1 into jenneetiniin 1 minus r ka jedhu 1 inni nafti G1 over 1 minus r qofa ta'a jechuudha. Formulaan keenya G1 minus 1 over r qofa ta'a jechuudha. G1 1 minus r xumurtee jirta jechuudha. Convergenceedhaaf haala kanaan hojjetta jechuudha. Formulaan convergencee hojjetuudhaaf haala kanaan hojjetta. Okay, kana fakkaata. Kan hin biraa immoo kan inni asirraa ilaallu isuma kanaan wal qabateetiniin tokko baay'ee salphaadha. Isuma kana kan wal fakkaatu gaafii diimee gaafii diyaa hojjennu gaafii dii hogguu ilaallu gaafiin dii maal jetti 1 plus 1 over 2 1 plus minus 1 minus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 baay'een isaa tokko 2 3 4 yoo ka ta'u taate toniiftu wal balleessiti toniiftu yoo balleessiti even yoo ka ta'u taate maal ta'a 0 taati jechuudha. Okay, 1 minus 1 plus 1 minus 1 kan jedhu yoo taate tu wal balleessiti minus what minus 1 ta'a. Oodii yoo ka ta'u taate minus 1 ta'a. Even yoo ka ta'u taate baay'een isaa jechuudha. Lakkoofsi even if oodii as keessa jiru ka biraan jiru baay'een isaa yoo akkas ka ta'u taate maal ta'a if our n nniin keenya maal yoo oodii ta'e
maal ta'a -1 ta'a jechuudha. Kunoo -1 ta'a. If our n is even then inni sun maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Vaaliyuun isaa 0 ta'a inni keenya yoo even ta'e jechuudha. Kana fakkaata inni kun. Kan biraa immoo kan inni asirraa ilaallu siistama salphaa ittiin argachuu dandeenyu jechuudha. Siistamni salphaan beekamaan if our n is between yookiin immoo if our if between 0 and 1 ka ta'u yoo taate maaliin keenya arriin keenya 0 fi 1 gidduu yoo ka ta'u taate yeroo kamiyyuu g1 over 1 minus r ka jedhu kana qabattanii deemuu qabdanii. Kan biraa waa'ee daayivarjensii fi konverjensiiti jechuudha. Waa'ee daayivarjensii fi konverjensii yoo vaaliyuu tokko sn tokko ka argannu taate dhuma irratti konverjensii jennaan. Yoo immoo argachuu hin dandeenye fakkeenyaaf n the power of n 1 the power of n is the power of n haa jennu yookiin immoo 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus jenneetiin inni itti kafuuf kana hanga inni kun daayivarjensii jechuu daangaa hin qabu. Kana jechuun daangaa hin qabu. Kanaafuu maal jennaan wanta daangaa hin qabne kanaan daayivarjensii jennaan. Wanta daangaa qabuun immoo konverjensii jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun tends to 1 itti konverji ta'e jechuudha. Kun daangaa hin qabu. Kanaafuu konverjensii jennaan jechuu isa kanaan konverjensii jennaan. Isa diifi homaa sanniin immoo daayivarjensii jenneetiin waamna jechuudha. Bakka kana fakkaataa kun asirraa waa'ee daayivarjensii fi konverjensii kun asitti salphumatti jira jechuudha. Salphumatti argachuun ni danda'ama jechaadha. Fakkeenyaaf himasii kana mee haa ilaallu. Gaafii kana yaa ilaallu. Gaafii kana yogguu ilaallu jalqaba irratti maal fudhanna? Isa kana fudhanna. Daayivarjensii moo konverjensiidha? Inni olii sun immoo kanuma isinii ibsa jechuudha. Wanta addaa hin qabu. Daayivarjensii moo konverjensii gochuudhaaf jalqaba irratti isa kana ni fudhanna. 3 jennaan inni keenya 1 yoo galchinu inni keenya 2 yoo galchinu 9 inni keenya 3 yoo galchinu 27 haala kana jedhee itti fufa. Wanti kun ji'oomeetirikii moo artimeetikii jennee ilaaluu qabna. Ji'oomeetirikii yoo ta'e mee haa ilaallu walii hirree 9 3 yoo hirre 3 27 3 27 9 3 kanaafuu arriin keenya maal qabna? Arrii keenya 3 qabna. So wanti kun daayivarjensii moo konverjensii jechuuf daayivarjensiidha. Sababni isaa if our r is between 0 and 1 ka ta'u osoo taate konverjensii jennaan jechuu tends to 0 ta'a. Kanaafuu kun tends to infinity ta'a jechuudha. Inni kun tends to infinity sila ta'uuf haala saniin wal nu fakkaatuu hin danda'u jechuun ni ulfaata. Kanaafuu maal gochuu qabna? Yoo hojjennu daangaa hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti hojiidhaan argisiisee jira jechuudha. Kun asitti hojiirra ni jira. Hogguu bifa kanaan hojjetamu kun wanti daangaa qabu homaatu hin arginu jechuudha. Kun 3 fudhannee jirra jiwaanii akkasuma 1 minus 3 the power of n jechuun lakkoofsa daangaa hin qabne itti ba'uu hin dandeettu. Kanaafuu as number of n increase it tends to infinity. Kanaafuu sn tends to infinity jechuun maal jechuudha? Daayivarjensii jechuudha. Hafee if our n is ratio keenya maal ta'e less than or equal to absolute value of less than or equal to 1 yoo ka ta'u taate maali 1 yoo ka ta'u taate inni kun maal jennaani? Konverjensii jennaan jechuudha. Kanaafuu vaaliyuun isaa deebi'ee isa kana nuu dhufa jechuudha. Isa asii kana nuu dhufa waan ta'eef haala saniin hojjetama jechuudha inni kun. Kan biraa immoo kan inni ilaallu asumarraa isuma kana ibsuudha jechuudha. Isuma kana sirriitti ibsamee gaafii kana hojjennu kunoo kan inni asitti jechuu barbaades kun as bira isa sanii jechuudha. Between 0 and 1 minus illee yoo ka ta'u taate minus hima ta'eeti minus 1 over 3 yoo ka ta'u taate minus 3 over 9 yoo ka ta'u taate minus 3 over 6 ምናምን ka ta'u yoo taate hundi isaaniitu tends to maal ta'a 0 mataa jechuu. Sababni isaa kan jalaa ka gubbaan caala waan ta'eef karuma 0tti guddata jechuu. Xiyya keessatti gamanallee negative from positive illee garuma 0 guddata jechuudha. Bakka isa kana gaafilee keessatti hogguu ilaallu salphumatti isinii gala jedhee yaada. Kana fakkaata. Fakkeenyaaf amma isa kana ilaallu. Isa kana gaafii tokkoffaa haa ilaallu. Gaafii tokkoffaa
yaa ilaallu gaafiin tokkoffaan isa kana. Okay, mee reeshoon isaanii maali? Reeshoon isaanii our r is what 1/2 jechuudha. Sababni isaa tokko afuraffaa tokko lammaffaa yoo hirre tokko lammaffaadha, tokko saddeettaffaa tokko afuraffaa yoo hirre tokko saddeettaffaadha. G1 kennanii jira. Kanaafuu maali salphumatti SN kenna maal jennaan irre G1 reeshoon kenna between 0 and 1 waan ta'eef G1 minus 1 1 minus r jennaan. G1 kenna maali 1/2 dha. 1/2 over what 1 minus 1/2. Eeshi kana jechuun 1 minus 1/2 jechuun 1/2 jechuudha. So maal ta'a salphumatti asitti argisiisuu ni dandeenya jechuudha. 1/2 over what 1/2 1/2 over 1/2 jechuun maal ta'a 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun inni asiituun ol baatee 2 over 1 baay'isti jechuudha. Kanaafuu 2 ni baddii 1 over 1 qofa 1 over 1 jechuun 1 ta'a jechuudha. Our last value is what 1 nu ta'a jechuudha. Kanaafuu kana ta'a. Eeshi gaafiin itti aanullee bifuma kana fakkaatuun hojjetama. Gaafii itti aanu hojjennu. Gaafii itti aanu hojjechuudhaaf maal nu barbaachisa? Jalqaba isaallee akkuma kanaatitti hiruudha jechuudha. Hogguu hirru isa kana hirri ilaallu. Eeshi negative 3/5 tokko yoo hirri 3/5 ta'a. Eeshi 9/25 sadii minus 3/5 dha yoo hirru taate times minus 5/3 ta'a. 5 dha maal taati tun 5 taati 3 sagal 3 dha tun 3 takkaan. Kanaafuu maal ta'e 5 over negative 5 over 3 mataa jechuudha. Kanaafuu common ratioon isaanii maal ta'e negative 3/5 ta'a jechuudha. Isa kana common ratioon isaa negative 3/5 sila ta'u. Okay, arrii kenna maal qabna negative 3/5 dha jechuudha. Negative 3/5 tokko between 0 fi 1 jiramu hin jiru jennee yoo ilaallu ta'a inni jira jechuudha. 0 fi 1 gidduu jira jechuudha. Kun negatiiv isaa ta'u 0 fi 1 gidduu jira. Kanaafuu inni rakkoo hin qabu jechuudha. So arriin kenna maali? G1 kenna maali? G1 kenna takka. Kanaafuu G formulaa kana G over what jennaan 1 minus r jennaan. G kenna maali? 1 dha over 1 minus 3/5 jechaadha. Okay, kanaafuu maayinasii fi maayinasiin tun maal ol gooti ol baay'istee pilaas ol gooti jechaadha. Isheen sun pilaas ol gooti. Okay, isiin kun erga pilaas ol goote tanuma pilaas jennaan jechuudha. So walitti yoo edaanu 5 hawataa isaanii 5 pilaas 3/5 jechaadha. Kana jechuun walitti yoo edaanu 8/5 jechaadha. 8/5 dha. So 8/5 okay. Inni kun 8/5 1/8/5 jennaan jechuudha. 1/8/5 kana jechuun 1/1 times 5/8 jecha. Gaaf kana maal ta'e kun 5/8 ta'a jechuudha. Our final answer is what 5/8. SN kenna maal nu ta'e 5/8 nu ta'e jechuudha. Deebiin keenya 5/8 dha. Ilaaluu dandeessan jechuudha. Kun bifa salphaadhaan asirraa argachuu dandeessu jechuudha deebii isaa. So 5/8 dha. Kunooti haala kanaan hojjetamee jira. Okay, inni biraa immoo kan inni ilaallu isa kana jechuudha. Inni kun maali? 6.6 pilaas jedhaan 0.66 0.666 0.66 jedhee itti fufaa jechuudha. 6 tuni repeat gooti jechuudha. Mee 0.66 kana 0.6 yaa hirrume 0.66 jechuun 66/100 jechuudha. Over 100 times isa kana yoo hirru taate maal jennaan 10/60 jechuudha. 16 tuni takka taati. 16 tuni 10 takka taati. Okay,
eeshi zeeroon takka zeeroo takka ni balleessiti kanaafu kudha takka irra kudhaniin taature sorry siksiin takka osoo hin taane siksiin lama osoo hin taane siksiin takka jechuudha. Sababni isaa 0.6 asitti dogongora uume dhiifama naaf kolchaa 0.6 yoo jenne 0.06 ta'uu qaba. Ammallee 0.006 ta'uu qaba. Kanaafuu tun 6 mataati 6 over 100 taati jechuudha. So isa kana haala kanatti sirreessaa isa kana haala kanatti sirreessaa. Okay, fakkeenyaaf 0.6 jechuun 0.06 over 0.6 yoo ka'eeru taate 1 over what 10 ta'a jechuudha. Sababni isaa 6 over 100 times 6 over what 10 over 60 16 takka taati jechuudha. Zeeroon takka zeeroo takka ni balleessiti tokko kurnaffaa taati. Tokko kurnaffaan kun reeshoo isaaniiti jechuudha. Kanaafuu zeeroo tokko kurnaffaa kooman reeshoo qabna jechuudha isaaniif. Tokko kurnaffaa kooman reeshoo sila qabaanne salphumatti hojjetuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya arriin keenya tokko kurnaffaadha. Jiwaaniin keenya 6 kurnaffaadha. Kanaafuu jiwaan G1 over 1 minus R waan ta'eef G1 keenya 6 over 10 1 minus what 1 over 10 1 minus 1 over 10 jechuun 9 over 10 jechuudha. Okay, erga isa san taate 9 over jechaadha. Inni sun 9 over 10 erga sitti arganne salphumatti 6 over 10 inni jira jechuudha over 9 over 10. So 10 jalaa kanaan ni baddi 6 over 9 dhufa jechuudha. Sadiin lama sadiin what 3 jechuudha. Kanaafuu 2 sadaffaa jechuudha. Deebiin isaa kun 2 sadaffaa dhufa jechuudha. Asirratti ni argisiifamee jira jechuudha. Sunoo salphumatti asitti argisiifamee jira. Laaluu dandeessu jechaadha salphatti kunoo. Haala kanaan isiniif argisiifamee jira. Laaluu dandeessu jechuu deebiin isaa. Okay.